Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa fagoo fi dhiyoodhaa Egeree Miidiyaa kanneen hordoftan nageenya keenya isin dhaqqabu isiniin jecha oduu Egeree Miidiyaa guyyaa irraa hangafoota dursuun isinitti himna. Godina Wallagga Baatii fi Shawaa Lixaarraa jiraattonni tapha siyaasaa hidhattootaatiin buqqaan wayita qe'ee irraa buqqaan itti deebi'anitti lafti irraa fudhatamuuf bulchitoota aanaatiin itti himamuu himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasiin gabaasaalee waa'ee sarbaminsa mirga namummaa ilaalchisee waggaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa baasuun qaamni yakkicha raawwatu irratti qorannoon haqa qabeessa ta'e akka taasifamu yaamicha dhiyeessanii jiran. Marii gumii bal'aan qondaaltota mootummaatiin dhimma siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee magaalaa Finfinneetti taa'amaa jiruun qondaaltonni mootummaa marii tana taasisan haasawa seenaa uummata Oromoo dhugaa haaluuf akeeku dubbatanii jiran. Kanneen mataa oduu guyyaa irraatii amma bal'ina oduutti aansina. Bara 2015 keessa tapha siyaasaa hidhattoonni faanoo taphatanii jiraattonni godina Wallagga Bahaa kanneen daangaa naannoo Amaaraatti dhiyoo jiranii fi dhalattoonni Walloo bara 1777 sababa beelaa Shawaa Lixaa fi Wallagga bakkeewwan garaagaraa qubatanii jiraattota ta'an tapha siyaasaa hidhattoonni faanoo waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf buqqaasanii naannoo Amaaraatti baqachuun ni yaadatama. Baqattoonni godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu fi godina Shawaa Lixaa aanaa Dannoorraa baqatanii naannoo Amaaraa qubatanii jiran wayitti lafa irraa buqqaafamanitti deebifamanitti gibira kafaluu yoo hin dandeenye lafti isinirraa fudhama jedhamee hooggantoota aanaaleetiin itti himamu addis istaandaarditti himanii jiran. Akka yaada buqqaatota kanaatti turtii buqqifamanii naannoo Amaaraa buufata baqattoota akka Walloo Kaabaatii fi Dabra Biraanfaa jiraachaa turanitti amma wayita garuu gara qe'ee irraa buqqaafamnetti deebinutti mootummaan gibira lafaa kafaltan malee eenyummaa abbaa lafummaa isinirraa fudhama jechuudhaan akeekkachiisni itti kennamuu himanii jiran. Buqqaatonni kunneen wayita deeggarsa namummaa nu barbaachisutti gibira lafaa nu gaafachuun buqqaa'insa lammataatiin nu saaxila jechuudhaan jireenyi isaanii jiraachuuf gargaarsa kadhachaa nyaata guyyaa argachuuf daakuu midhaanii kadhachaa akka jiraachaa jiranis dubbatanii jiran. Lafa irraa baqatan tanarraa gibira lafaa yoo hin kafallee lafti gara baankii lafaatti deebiite sababa ja'uun baatitti maallaqa gargaarsaa 7,000 argannurraa 4,400 akka kafalaa jiraachuu himanii kana malees tajaajiloota akka bishaanii fi ifaadhaafis maallaqa gaafachaa jiraachuu dubbatanii jiran. Dhimma kana ilaalchisee itti aanaan bulchaa aanaa Kiramuu obbo Allabbachoo Wayyeessaa namni tokko abbaa lafummaa isaa mirkaneeffachuuf gibira kafaluun gaarii ta'uu hime garuu lafti gibirri ittiin kafalamni ni dhaalama wanti jaamu soba jechuudhaan kafaltiin kun warra buqqaan odoo hin taane warra duraan jiraachaa jiran ta'uu ibse garuu yoo aangoonni waan akkana buqqaatota irratti oofaa jiranis ni qulqulleeffadha jedhee dubbatee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa haala qabiinsa mirga namummaa irratti waggaan gabaasa qabaasu yoo ta'u gabaasa akkaataa qabiinsa mirga namummaa kan Itoophiyaa bara 2024 ministeerichi baaseen haalli qabiinsa mirga namummaa Itoophiyaatti ajjechaa garaagaraatii fi yakkoota adda addaa raawwatamaa ture irratti qorannoon haqa qabeessa ta'ee fi sadarkaa idil addunyaatti qaamni yakkoota kana dalageetti gaafatamummaa akka fudhatu taasisuuf yaamicha dhiyeessuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gaafatee jira. Mootummaan Ameerikaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif kennu akka dhaabus gaafatanii jiran. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo kun hagayya 13 bara 2025 kan ba'e hoggaa ta'u kanaan dura irra deddeebiin dhugaa jireenya uummanni keenya waggoota 7 dabran keessa jiru hoggaa ibsan doorsisa sirnaan deeggarame hammeenya mootummaa qindaa fi abbaa irrummaa daangaa hin qabne jiraachuu fi yakkoonni akka ajjechaa seeraan alaa uummata irratti raawwatame ajjechaa hordoftoota amantii miseensota mormitootaa fi uummata hidhannoo hin qabne irratti raawwatame haleellaa diroonii bu'uuraalee misoomaa irratti raawwatame reebichaa fi hiraarsaa manneen hidhaa keessatti hidhaan jumlaa guramuu bilisummaa miidiyaatii fi aartii danqamuu mirgoota bu'uuraa fi gargaarsa namummaa akka meeshaa waraanaa itti fayyadamuu fa'aa akka turan ibsanii jiran. Gabaasalee miidiyaa bilisaa fi amanamoo Reuters fi Washington Post yakkoonni waboon ittiin himataman hedduun kan raawwataman mootummaa yookaan garee mootummaan deeggaraman kanneen maqaa sobaa yookaan abaaboo shanee ja'an ta'uu ibsanii jiran. Yakkoota kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhatu irratti qorannoon haqa qabeessa ta'e akka taasifamtuuf waboon ibsa baaseen gaafatee jira. Mariin qondaaltota mootummaa gumii bal'aan marsaa 44 mata duree furmaanni dhibdee siyaasa Itoophiyaa aadaa ilaafilamee guddisuu waareessuu jettuun magaalaa Finfinneetti taa'amaa jirtu irratti qondaaltonni mootummaa sadarkaa naannoo fi federaalaa irratti hirmaatan rakkoon siyaasa Itoophiyaa bara dheeraaf furamuu diddee seenessa qeenxeetii fi seenessa dabree jechuudhaan dhugaa seenessa bashaa baroota dabranii haaluuf yaalanitti jiran. Seenessi dabree fi seenessi qeenxeen uummattoota Itoophiyaaf hin barbaachisu kanneen jaan qondaaltonni mootummaa marii gumii bal'aan marsaa 44 taa'aa jirtu irratti hirmaatan kunneen dubbii seenaa Itoophiyaa fi uummata Oromoo baroota dheeraaf kaafamaa ture qeeyituu of keessaa kan qabdu dubbatanii jiran. Itoophiyaan biyya sabdaneetti duudhaa mandhaalee qabdu hajoo hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaadha. Itoophiyaan biyya sirnoota siyaasaa garagaraan ijaaramaa dhufte biyya sabdaneetti duudhaa mandhaalee rakkoolee nageenyaa furuu danda'an qabdu jechuudhaan
Ta'us garuu Itoophiyaan seenaa isii keessatti seenaawwan qeenxee waldhabdee siyaasaa uumu aadaa siyaasaa biyyattii waltumsuurra wal sakaaluun aadeeffatamtee hafuu qabdi jechuudhaan dubbateet jira. Itti dabaluunis waraqaa hoomsa marii tanaa kadheessan Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa galteewwan qonna Oromiyaa qate Dr. Biraanuu Leenjisoo Itoophiyaa keessa qaamoleen seenessa qeenxee fi seenessa waloo tarkaanfachiisan jiraachuu ibse. Seenessi qeenxeen ammoo siyaasa, dinagdee, nageenyaa fi tasgabbii irratti rakkoo uuma jechuudhaan seenaa dabre irraanfachuun seenessi walooma Itoophiyummaa akka itti fufu gaafateet jira. Marii akkanaa waggoota 3 dabran dura taa'amteen qondaalli siyaasa Itoophiyaa akka ture obbo Taayyee Dandaadha. Seenessi qeenxeen uummata Itoophiyaaf kan hin barbaachifne ta'uu hime seenaan uummata Oromoo akka aanolee fi calanqoo seenaa tolfamaa tokkummaa uummata Itoophiyaa ittiin diigan jechuudhaan xiqqeessuun ni yaadatama.